Hordoftoota TV hojii ergamootaa nagaan gooftaa iddoo isin jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu jedha. Maqaan koo Almaaz Taayyeen jedhama. Baroota darban keessatti karaa TV Mo'aadhaa TV hojii ergamootaa kan jedhuuni sagantaan akka inni isiniif darbaa ture yaadatama. Amma immoo Waaqayyoon na gargaaree gara sagantaa kanaatti deebi'eera. Isa kanaaf sagantaan kun immoo facaasaa galgalaa sa'aatii 2 amma sa'aatii 2 walakkaatti kan isiniif darbuudha. Irra deebiinsaa immoo roobii sa'aatii 5 isiniif darba. Isa kanaaf ana wajjiniin taatanii eebba sagalee Waaqayyoo keessa jiru walii wajjiniin hirmachaa dhufaatii gooftaa keenyaatiif akka qophoofnu, dhufaatii gooftaa keenya akka eeggannuu fi jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Yeroo kana immoo sagalee Waaqayyoo keessaa iddoon walii wajjiniin ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 amma 12 isa jiru dubbifannee Waaqayyoonis kadhannee gara sagalee kana ilaaluutti dabarra. Filiphos gargaartota keessaa tokko mandara Samaariyaa tokkotti gadi bu'ee namoota mandarichaatti Kiristoosiin lallabe. Tuuti jaraas gurra qeensanii dubbii Filiphos dubbate dhaggeeffatanii miliikita inni hojjetes in arganii. Hafuuronni hamaan sagalee guddaadhaan caraananii namoota baay'ee keessaa ba'anii. Namoonni baay'een dhabni isaanii gar tokko kan du'e warra hokkolanis in fayyifamanii. Kanattis warri mandara sanaa guddaa hin gammadaneedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Sagalee kana Waaqayyoo akka inni nuuf eebbisuuf, Hafuurri Qulqulluun akka inni nu barsiisuu fi walii wajjiniin Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoo abbaa keenyaa waaqarra yaasa jiraattu mootii waaqaaf lafaa danda'aa waan hundumaa waa'ee yeroo kanaatiif waa'ee sagalee keessa dinqii kanaatiif yaa Waaqayyoo si galateeffannaa. Galanninii fi ulfinni aangoonii fi hoqbaan maqaa isaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ol jedhaa teessoo kee irratti siif haa ta'u. Sagalee keessa gaarii kanaan immoo yaa Waaqayyo gara saba kee dhufuu barbaaddeetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keetiin namoota iddoo isaan jiranitti dubbattee keessa isaaniitti dhangalaastee yaa Waaqayyo sagalee kee kanaan isaan eebbisuun fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u. Hafuurri Qulqulluun barsiisaadha jedhamee caafamee jira. Hafuurri kee akka inni nu barsiisuuf, hafuurri kee akka inni nu dursuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana si kadhanneerra. Yeroo kana booddee jiru hundumaa immoo akka nuuf eebbistuuf, akka nu wajjiniin dabarsituuf maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerra. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mata dureen keenya wangeelli boqonnaadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaa akkuma amma dubbifannee du'a Isxifaanosiin booddee Filiphos gara mandara Samaariyaatti gadi bu'ee Kiristoosiin lallabeedha. Namoonni immoo lallabaa Filiphos kana hin dhaggeeffatu turani. Isaan Kiristoosiin lallabu kana hin dhaggeeffatu turani. Lallaba kana warra dhaggeeffatan keessas immoo warri hokkolanis jiru, warri naafatanis jiru, hafuura hamaadhaanis immoo warri qabaman jiru turani. Yeroo dubbii Filiphos lallabu kana lallaba isaa dhaggeeffatanii warri hokkolanis, warri naafatanis, hafuurri hamaan warra hafuura hamaadhaanii warri qabamanii jiranis hafuurri hamaanii iyyee caraanee keessaa ba'ee jedha. Inni hojii ergamootaa barreesse kun, barreessaan hojii ergamootaa barreesse kun warri naafatan, warri hokkolan hundumtu hin fayyifamanii jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Wangeelli gaafa lallabamu boqonnaatu namaaf ta'a. Wangeelli gaafa lallabamu namoonni hafuurattis foonittis hin fayyu. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Wangeelli gaafa lallabamu wangeelli hafuura dukkana ifachuudhaa qaba. Sagaleen Waaqayyoos immoo humna hojjetu of keessaa qaba. Wangeelli gaafa lallabamu hafuurri qulqulluun dinqiif miliikata adda addaa hojjeta. Iddoo Kiristoos lallabamutti hafuurri qulqulluun yeroo inni hojii hojjetu, dhukkubsatoota yeroo inni fayyisu, warri naafatan yeroo isaan fayyan, warri hokkolan yeroo isaan fayyan sagaleen Waaqayyoo irraa nutti hima. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isa kanarraan kan ka'e warri dhukkubanii jiran, warri hafuura hamaadhaan qabamanii jiran wangeelli kun lallabamuurraan kan ka'e, Kiristoos lallabamuurraan kan ka'e yeroo isaan fayyifamanii sagaleen Waaqayyoo irraa nutti hima. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Itti fufnees egaa yeroo dubbifannu Simoon nama jedhamutu xanqwaayinii qoricha namatti gochuudhaan kan beekamu mandara sana keessa akka turetu sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Simoon kunis immoo yeroo harka Filiphos keessatti dinqiiniif milikinni adda addaa hojjetamu Kiristoos yeroo inni lallabame kun ta'u ulfina isaa Waaqayyoo yeroo inni mul'isu isa kana argee yeroo inni amanu dubbii Waaqayyoodhaan nutti dubbata jechuudha.
maqaan waaqayyo ulfaatu. Simoon kun egaanii qoricha namatti gochuudhaan baay'ee kan beekame naannoo sana xinnaa amma guddaatti humna waaqayyo isa guddaatu keessa jira jedhaniitu namoonni hundumtuu duukaa rarra'uu turani jedha. Innis immoo qoricha namatti gochuudhaan isaanii hin dinqisiifachiisaa ture jedha. Isa kanarraan kan ka'e akka humni waaqayyoo inni guddaan isa keessatti jirutti namooti ilaaluu turani. Wangeelli kun lallabamuurraan kan ka'e hojiin xinqaayii gaafa ni diigamu, hojiin hafuura hamaa gaafa ni diigamu. Wangeelli dukkana irratti gaafa lallabamu ifa qaba jechuudha. Amala dukkana ifachuu hojii seexanaa diiguudhaa qaba. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Simoonumti kun iyyuu amanee yeroo inni waa'een mootummaa waaqayyoodhaa yeroo lallabamus waa'een Kiristoos gaafa lallabamus isa kana argee innumti iyyuu immoo amanee cuuphamee Filiphoos bukkeedhaa deemuu dideedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Warri sila okkolanis warri afurii hamaan keessaa ba'es amananii dhiironnis dubartoonnis hin cuuphamanii jedha sagaleen waaqayyoodha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Filiphoos kun egaanii nama afuura qulqulluudha wajjin walii galuudha. Afuurri qulqulluun tajaajilli kee naannoo magaalaa kana hin ga'a gara lafa onaa dhaqi gaafa inni jedhuuni nama afuura qulqulluudhaaf abboomamee gara lafa onaa dhaquudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kanarraan kan ka'e dinqiiniif milikinni adda addaa afuura qulqulluudhaa wajjin walii galuu isaarraan kan ka'e afuura qulqulluudhaaf abboomamuu isaarraa kan ka'e yeroo waaqayyoo ulfina isaatti mul'isu sagaleen waaqayyoodhaa nutti hima. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Wangeelli kun yookiis immoo Kiristoos lallabamee warri dhaga'an kun wangeela kana fudhatanii maqaa Yesuusitti cuuphamaniiru hundumti isaanii dhiironnis dubartoonnis hin cuuphamanii jedha. Garuu immoo afuura qulqulluu hin furannee turedha. Isa kanaaf ergamoonni warri Yerusaalemiin jiranii warri mandara Samaariyaadhaa wangeela fudhachuu isaanii dhaga'aniitu Phexrosiif Yohaannisiin erganiifi Phexrosiif Yohaannis immoo dhufanii warra cuuphamanii maqaa Yesuusitti cuuphamanii afuura qulqulluu hin fudhanne kanarraa harka isaanii kaa'aniitu kadhataniifidha. Afuura qulqulluu fudhatan achumaan afuura qulqulluudhaan guutaman afuura qulqulluu fudhatan. Simoon isa kana in arge yeroo ergamoonni kun namootaaf kadhatanii afuura qulqulluudhaan guutamanii afuura qulqulluu yeroo isaan fudhatanii argeetu dhaqee horii fidee dhufee akkas jedhee ergamoota gaafate. Horii kana fudhadhaati afuura qulqulluu naaf kennaa anis namni harka koo irra kaa'ee kadhadhuufi afuura qulqulluudhaan akka isaan guutamaniif jedheetu ergamoota gaafate. Waan Phexros jedhee deebiseefin isinitti hima. Phexros akkas jedhe ati kennaa waaqayyoodhaa horiidhaan bitachuu barbaaddeedheen. Inni kun immoo cibbuudha. Kennaan waaqayyo kennu horiidhaan hin bitamu. Nu'ii fi tola nuuf kenname. Inni tola nuuf kenname kun immoo gati jabeessa. Warqeedhaan hin argamu, meetiidhaan hin argamu. Nuyi tola fudhanne tola kennina. Ati garuu kana yaaduu keetiif yakka. Waaqayyoon kadhadhu yoo waaqayyo siif dhiise hin beeku jedheetu Simoon kanatti dubbate. Itti dabalees immoo ansi keessatti waan hadhaan argee jedheen. Phexros Simooniin keessatti maal argee? Simoonii akka bara keenyaa kana afuura qulqulluu fudhatee kennaa afuura qulqulluun kennuuni waldaa banee zayitii waan tokko tokko gurguruudhaaf isa kana yaade. Inni Phexros waan hadhaansi keessatti arge jedhuun isa kana waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Iddoo kanatti Phexros gaanii birrii kees fudhadhuuti badi atis birriin keessi badi badaa asii jedhee yeroo inni abaaru argina. Sagalee waaqayyoorraa iddoo kanatti wanti nuyi arginu kennaa waaqayyo kenne gati jabeessa akka inni ta'e warqeedhaan meesiidhaan akka inni hin argamne garuu immoo birriidhaanis warqeedhaanis immoo akka inni hin jijjiiramne ergamoonni iddoo kanatti hin dubbatu. Warri gooftaanii halkan guutuu kadhachaa bulee ofitti waame ergamoota isaan taasise kennaan waaqayyoo horiidhaan hin jijjiirru, horiidhaan hin kennamu, horiidhaan hin argamu jedhanii yeroo isaan deebisan argina. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Har'as iddoo kanatti wanti nuyi baruun nurra jiraatu
kennaan afur qulqulluuni kennu akka waldaa kiristaanaatiif kennametti akka amantootaa kennametti akka bartootaa kennametti akka sanatti yaanne warqeedhaaf meetiidhaan itu hin jijjiirini namootaaf akka laannuuf sagaleen waaqayyoodhaan nu barsiisa. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Yeroonni abaaru argina. Warra bitatus warra gurgurus yeroonni abaaru badaa asii jedhe yeroonni abaaru. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Sagalee kanarraa gaa boqonnaa 8 kaasnee yeroo ilaallee wangeelli lallabamee yeroo namoonni foonittis hafuurattis fayyanii yeroo isaan boqotanii sagaleen waaqayyoo nutti hima. Wangeelli gaa boqonnaadha. Iddoo wangeelli lallabamutti namoonni dhukkubattis hin fayyu. Ara galfatu. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Wangeelli amala dukkana ifachuudhaa qaba. Wangeelli dukkana ibsuu qaba. Amala dukkana ibsuudhaa qaba wangeelli. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kan nama boqochiisu wangeela. Kan ara nama galfachiisu wangeela. Gooftaan akkas jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti isin itti dhamaatanii kan dadhabdan ba'aan keessanis kan isinitti ulfaate gara koo kottaa ani isin boqochiisaa jedhe. Taayitaan nama boqochiisu, qabeenyi nama hin boqochiisu, beekamtiin nama boqochiisu, kan nama boqochiisu Yesuus duwwaadha. Ba'aadhaa wajjin, rakkinaa wajjin, suusii adda addaatii wajjin gara koo kottaa kan jedhus gooftaa duwwaadha. Eenyuyyuu rakkinaa wajjin nama hin barbaadu. Eenyuyyuu ba'aadhaa wajjin nama hin barbaadu. Gara koo kottaa hin jedhu. Gooftaan garuu akkas jedha. Isin hundumti keessan kan isinitti ulfaate, ba'aan kan isinitti ulfaate, kan itti dhamaatanii dadhabdan gara koo kottaa ani isin boqochiisaa jedha gooftaan. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Gooftaa duwwaadha kan nama boqochiisu. Ara kan nama galfachiisu gooftaa duwwaadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Warri inni gara koo kottaa ani isin boqochiisaa jedhee nuyi misikirii isaati gara gooftaa dhufnee boqonnee argineerra, ala galfannee argineerra. Ani isa kanaaf gooftaadhaaf dhugaa baasuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Boqonnaa 9 irratti immoo yeroo Saa'olii Yesuusitti amanu ilaalla sagalee waaqayyoo keessaa. Saa'olii nama amantii isaatiif hinaafuudha. Dukkanuma jala aaboo dukkanaa jala jiraate amantii isaatiif nama hinaafu. Akkuma maatiinsaa isa guddisanitti, akkuma maatiinsaa isa barsiisanitti inni qabatee jiru kuni dhugaadha jedhee nama adeemu ture. Saa'ol ergamootatti hin banbanaa, waldaa kiristaanaa hin ari'ata, qulqulloota hin hidha, hin reeba. Gara Damaasqoodhaa utuu inni deemaa jiru ajaja fudhachuudhaaf utuu inni deemaa jiru yeroo gooftaan ifa guddaadhaan itti mul'atu sagaleen waaqayyoodhaan nutti hima. Ifi guddaan kunis gaafa inni irratti ba'u Saa'ol iddooma sanatti in kufee sagalee akkas jedhu immoo dhaga'e. Saa'ol, Saa'ol maaliif na ari'atta? Sagalee jedhu dhaga'e. Si'a lama Saa'ol, Saa'ol maaliif na ari'atta jedheeni. Saa'olis immoo achuma ciisee ati eenyu gooftaa koo jedhe. Yesuusis immoo deebisee an Yesuus isatti ari'attuudha jedheeni. Har'a waldaa kiristaanaa kan ari'atu dubbii waaqayyoo kana dubbatanii lallabanii du'a keessaa gara jireenyaatti warra fidan kan ari'atuuni gooftaani ana ari'attan jedha. Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. An Yesuus isatti ari'attuudha jedheeni gooftaan. Saa'ol Yesuusin lafatti argee ari'ate hin qabu. Ergamoota hin ari'ata, qulqulloota hin ari'ata, waldaa kiristaanaa hin ari'ata. Yesuus garuu Yesuus isatti ari'attuudha yeroo inni jedhee itti dubbatu argina. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Yesuusis immoo Saa'oliin waan gochuun irra jiraatutti dubbatee mul'ataan immoo Anaaniyaasitti dhaqee akka inni kadhatuuf gooftaan itti dubbate. Anaaniyaan immoo deebisee gooftaadhaan akkas jedheeni. Namichi kun qulqulloota hin ari'ata, ergamoota itti banbana, waldaa kiristaanaa hin ari'ata, namatti kadhadhuuf jettu kun jedheetu gooftaatti dubbate. Waan gooftaan jedhee itti deebisan isinitti hima. Inni mi'a ulfina kootii jedhe, mi'a hojii kootiiti jedhe.
mootota dura kanaaf dhaabbatu isaa jedhe lafa wangeelli kun hin geenyeeni wangeela kanaaf ga'uu isaa jedhe ani isa filadheeraa jedhe gooftaan waa'ee kootiif dhiphina guddaa hin fudhata mootota dura dhaabbatee waa'ee koo dhugaa hin ba'a inni mi'a hojii kootiiti inni mi'a ulfina kooti jedheetu gooftaanitti dubbate Anaaniyaanis gooftaadhaaf abboomamee Saa'oliif kadhatee fi waan inni irraa qulqullaa'uun irra jiraaturraa qulqullaa'ee bartoota bira ture itu baay'ee hin turin immoo Damaasqootti akkas jedhee lallabe Kiristoos mucaa Waaqayyooti jedhe inni Masiihiidha jedhe inni ilma Waaqayyooti jedheetu wangeela kana lallabe maqaan Waaqayyoo ulfaatu gaafa inni wangeela kana lallabu immoo warri Yihuudoota isa irratti ka'anii isa booddee bartoota bukkee ture ergamootatti immoo dabalamuudhaaf yaade warri Yihuudoota immoo isa irratti ka'anii baqatee bartootatti dabalamuu dhaqe gaafa inni bartootatti dabalamuu dhaqu immoo isaan immoo akka inni bartuu ta'e sababa hin barree fi ofitti butuu sodaatanii Barnaabaas akkas godhe Saa'oliin fuudhee ergamootatti geesse akka inni ergamoota wajjiniin dubbatuuf akka inni ergamoota wajjiniin hojii kana hojjetuuf sagalee Waaqayyoodha lallabu akka inni itti fufuuf inni gooftaadha wajjiniin wali argeera Yesuusiin iyyuu inni Damaasqootti ija jabummaadhaan lallabeera kanaaf iyyuu hojii kana isinii wajjiniin haa hojjetu jedheetu ergamootatti dhaqee dabale maqaan Waaqayyoo ulfaatu har'as waan adda addaa ilaaluudhaan waan adda addaa funaanuudhaan qaawwaa funaanuudhaan namoota waldaa keessaa ari'uu caalaa isa keessaa waan tokkotu jira isa keessaa waa jira hojii gooftaadhaa isinii wajjiniin haa hojjetu hojii gooftaadhaa isinii wajjiniin haa hojjettu nama jedhu nama akka Barnaabaasii Waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa kaasu maqaan Waaqayyoo ulfaatu wangeela kana gaafa Saa'ol lallabu Yesuus mucaa Waaqayyooti jedhee Yesuusum ari'atu kana jijjiirama yeroo inni lallabu wangeelli nama hin jijjiiramu Yesuus nama jijjiira hin jijjiiramu deebi'ee yeroo inni wangeela kana lallabu waldaan kiristaanaa hin boqotte jedha sagaleen Waaqayyoodha waldaan Galiilaadha waldaan Yihuudaa Samaariyaa hundumtu aragalfatte hin boqotte hin ijaaramte jedha sodaa gooftaattis jiraachaa hafuura qulqulluudhaanis immoo hin baay'atan jedha maqaan Waaqayyoo ulfaatu wangeelli gaafa lallabamu waldaan kiristaanaallee aragalfatti warri waldaa kiristaanaa ari'atan deebi'anii wangeela gaafa isaan lallaban waldaan kiristaanaa hin boqotti aragalfatti maqaan Waaqayyoo ulfaatu hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti immoo Phaawulosiif Siilaasii gara iddoo kadhataa ituu isaan deemaa jiranii dubartiin hafuura odaa dubbachiisuu of keessaa qabdu nu duukaa buutee jedha Luuqaas gaafa nutti himu isaanis gara Waaqayyo Abbaatti waan isin geessu wangeela isinitti himu jarri kun jetteetu hin dubbachiisurte akkas jechaa dubbachaa nu biraa hafuu diddeedha isa kana immoo yeroo sana duwwaa ituu hin ta'in yeroo baay'ee deddeebitee akkas jettee dhugaa hin baatii turteedha dubartiin kun wanti isheen jettu dhugaadha daandii wangeelaa daandii karaa Abbaatti geessu Yesuusin namatti himu garuu dhugaa baatiin kun immoo eessaati jennee yoo ilaalle isa dukkana sana biraati isa hamaa sana biraati hafuura qulqulluu biraa miti Phaawulosiif nagaa hin laanneefidha Phaawulos galagaleetu hafuura maqaa Yesuusiin jedheetu hafuura kana keessaa baaseedha hafuurri kunis immoo keessaa ba'eedha galanni gooftaadhaaf haa ta'u dukkanni dhugaa fakkaatee gara nama akka inni dhufu inni ilaalla iddoo kanattis jechuudha Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 irratti hafuura Waaqayyootiin dubbanna warra jedhan hundumaa hin amaninaa jedha ergaa isaanii hin fudhatinaa hin jedhu hin amaninaa jedha garuu qoraati adda baafadhaati ilaalaa Waaqayyoon bira akka ta'ee fi akka hin taane
qoraati adda baafadhaati ilaalaa'edha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Afurri kunis keessaa ba'ee afuura hamaadha. Inni dhugaa fakkaatee dhugaa ba'aa ture suni afuura hamaadha. Afurri kun gaafa keessaa ba'u gooftoliinsee warri seenii galiitti hin gashituu fi maddi galii isaanii akka inni cite baraniitu ergamoota kana irratti ka'anii. Isa booddee akkas jedhanii jarri kun safara keenya raasan jedhanii. Safara keenya raasanii nuyi warra Roomaati. Isaanii warra Ayyuudoota. Waan nuyi fudhachuun nurra hin jiraanne nutti himanii. Waan nuyi fudhannee ittiin hojjechuun nurra hin jiraannetu nutti himu isaanii. Safara keenya raasanii jedhaniitu jara kana komatanii ergamoota kana komatanii. Ajajaan warra Roomaasi akka isaan wayyaan isaanii irraa baafamee reebamanii ajaja dabarse. Har'a nuyi maaliin komatamna? Wangeela dhugaa kana namatti himuu dhiisuudhaan komatamna. Wangeela dhugaa kana dubbachuu dhiisuu keenyarraan kan ka'e safaroota raasaa hin jirru nuyi. Naannoo raasaa hin jirru nuyi. Kanaan komatamna. Ergamoonni garuu kan isaan ittiin komatamanii safara raasuudhaan wangeela namatti himuudhaan maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ajajaan Roomaa sunis egaa reebamanii akka isaan mana hidhaatti galfaman godhanii mana hidhaa keessattis immoo iddoo ulfaataatti akka isaan hidhaman eegumsi cimaan akka inni ta'u ajaja kana dabarsaniitu biraa deebi'anii. Ergamoonni kun guyyaa reebamaa oolanii galgalammoo miilli isaanii jirma lama gidduutti hidhamee achuma ciisanii hin faarfatuu turanii hin kadhatuu turanii Waaqayyoon. Haala mijaa'u keessa hin jiranii. Haala mijoofne keessatti yeroo isaan faarfatan yeroo isaan kadhatan sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Maaliif kadhatu ergamooti kun? Maaliif faarfatu ergamooti kun? Waaqayyo isaan itti amananii gooftaa isaan itti amananii akka inni waan hundumaa danda'u sababa beekaniifi mana hidhaa sana keessa akka gooftaan dhufe isaan baasu beeku. Gooftaa isaan itti amananii waan hundumaa akka inni danda'u beeku. Maqaan Waaqayyoodhaa ulfaatu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Inni isaan amanatan sunis immoo isaan hin yeellaasisne. Gara harkan walakkaatti ituu isaan kadhatanii ituu isaan faarfatanii gooftaan hin dhufe. Yeroo Waaqayyo dhufe ulfina isaa mul'isu sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Amma hundeen mana hidhaa socho'utti balballi mana hidhaas yeroo inni banamu hidhaan immoo hidhamtoota hundumaarraa yeroo inni hiikamu yeroo Waaqayyo ulfina isaa mul'isu taatee tokko malee dhukaasa tokko malee Waaqayyo ulfina isaa mul'ise. Eegduun mana hidhaa eegu sun immoo irriba isaa keessa gaafa bir jedhu gaafa balballi banamuu isaa argu waan isaan cabsanii ba'an itti fakkaate of ajjeesuudhaaf yaaleedha. Phaawulos of hin ajjeesin hundumti keenya iyyuu jirra. Waan tokko of hin godhin waan tokko of irratti hin yaadin nuyi hundumti keenya iyyuu jirra jedheetutti dubbate. Namichi mana hidhaa eegu kun Waaqayyo isaanii wajjiniin jiraachuu isaa argee Waaqi dhugaan akka inni isaanii wajjiniin jiru argee ergamootaan akkas jedheeni maal gochuutu naaf ta'a gooftalii koo jedheetu gaafateeni. Phaawulos akkas jedhee deebiseef. Phaawulos isatti waamame beeka. Phaawulos iddoo waamicha isaatii beeka. Phaawulosiin namni maal gochuutu naaf ta'a jedhee isa gaafatee miti ituu namni isa hin gaafatin iyyuu Liidiyaa yoo argee dubbii jireenyaatti hima lafa onaatti wangeela lallaba. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Wanta lafarraatu hin ta'in wanta waaqarraa namatti hima. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Akkas jedheen innis har'a eegduu mana hidhaa taatee jirta. Bor muummicha ministeeraa taata hin jenneen. Akkas jedheetti dubbate atiif manni kee atiif maatiin kee atiif namni kee Yesuusitti amanaa hin fayyitu jedheen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isaanis hin amananii hin fayyanii cuuphamaniitu hin gammadanii jedha. Gammachuu guddaatu ta'e jedha iddoo sanatti. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yeroo wangeelli itti himame isaan fayyanii sagaleen Waaqayyoodhaan itti hima. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 irratti immoo waldaa Anxooqiyaa keessaa raajonniif barsiisonni
soomanii hin kadhatu turanii gooftichaaf hojjechaa soomanii hin kadhatu turaniidha. Hafuurri qulqulluun immoo Barnaabaasiif Saa'oliin hojiin itti isaan waamee fi adda naa baasaa jedheetti dubbate. Hafuurri qulqulluun waldaa kadhattutti dubbata. Waldaan kadhattu yaada waaqayyoodhaa hin barti. Kan nama waamus hafuura qulqulluudha. Kan nama geggeessus hafuura qulqulluudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isaanis immoo hafuura qulqulluu dhaga'anii kadhatanii fi geggeessanii ni jedha. Hafuura qulqulluudhaan waamamanii hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii yeroo isaan naqanii hojii xanqaa'ii diiganii sagalee waaqayyoodhaan nutti hima. Bushaa biyyaa tokko bira dhaqanii innis immoo wangeela isaan irraa dhaga'uudhaafitu Barnaabaasii fi Saa'oliin ofitti waameedha. Nama biyya bushu kana bira immoo raajii sobduu yookiis immoo nama qoricha namatti godhu tokkotu ture. Namni qoricha namatti godhu kuni akka namni kun wangeela fudhatee hin amannee fi yaalii godhe. Saa'ol inni Phaawulos jedhamee hafuura qulqulluudhaan guutameedha. Namicha xanqaa'ii kanaan akkas jedheeni ati diina waaqayyoo ati ilmaan seexanaa diina waan qajeelaa hojii kee kanan dhiistu miti waaqayyo si jaamsa jedheeni achumaan hin jaameedha. Qaqqabatee nama isa geggeessu barbaaduu jalqabeedha. Namni biyya bushu kun waan ta'e kana gaafa argu dubbii waaqayyoodhaa fudhatee hin amane hin gammade jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Hafuura qulqulluudhaan waamamanii hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii yeroo isaan hojii xanqaa'ii diigan dukkana limixii keessaa gara dinqisiisaatti yookiis immoo gara jaallatama ilma waaqayyootti yeroo isaan nama fidanii sagalee waaqayyoodhaan nutti dubbata. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Sagalee waaqayyoo keessaa gaa walitti qabnee yeroo ilaallu iddoo wangeelli lallabamutti hojiin hafuura qulqulluudhaa akka inni baay'achaa deemu hojiin seexanaa hojiin dukkanaa hojiin xanqaa'ii immoo akka inni diigamu kennaa hafuurri qulqulluun kennu kennaa waaqayyoo kennu immoo horiidhaan gurguruu akka nu hin dandeenye warqeedhaan meetiidhaan gurguruu akka hin dandeenye bituus gurguruus akka hin dandeenye ergamootii nutti dubbataniiru asirraa. Warri darban maal godhanii akka isaan darban sagalee waaqayyoo irraa walii wajjiniin dubbifannee dhageenyeerra. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kanaaf hin qabadhee bira keessanitti yaadhee sagalee kana gaanii warri isin bira ga'ee gara boqonnaa isa ta'e gara wangeelaatti namoota akkasiin waamtaniif namoota argattan hojii xanqaa'ii irratti immoo wangeelli lallabamee hojii xanqaa'iidhaa diiguu akka dandeenyuuf namoota du'aa gara jireenyaatti fiduu akka dandeenyuuf waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Sagaleen waaqayyoo isa kana nutti dubbachuu barbaada. Wangeelli akka inni nama boqochiisu. Yesuus akka inni nama boqochiisu. Gooftaan har'a isa kana nu yaadachiisuu barbaada. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Har'as immoo Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keessaniitti warri hin fudhanne yoo jiraatanii kan nama boqochiisu Yesuusi. Kan ara nama galfachiisu Yesuusi. Yesuusitti amanaan fayyitu. Du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti kan ittiin dhufanii Yesuusitti amanuudhaani. Anaaf jettee fannifamteetta, anaaf jettee duuteetta, du'aa kaateetta, deebitee dhuftee immoo na fudhatta. Dhiiga keetiin na qulqulleessi jettanii yoo itti amantan qorichi cubbuu dhiiga Yesuus duwwaadha. Kan nuuf fannifame Yesuus duwwaadha. Lubbuu isaa aarsaa kan nuuf godhee ilmaan namaa hundumaatii fi Yesuusi. Isa kanaaf gara Yesuus akkasiin dhuftaniif isinittiin dubbadha. Wangeelli isin barbaachisa. Foon keenya kanaaf jireenya fooniin jiraannu kana nyaannee dhuguudhaaf uffachuudhaaf hojjenneetti jiraanna. Akkuma kana lubbuu keenyaaf jireenya kan ta'e immoo sagalee waaqayyooti. Yesuusi isiniif wayya. Isa lubbuu isaa aarsaa isiniif godhe Yesuusiin isiniif wayya. Gara boqonnaa kanaa kottaa. Gara aara galfii kanaa kottaa. Warri dhageessanis immoo dubbii kana yoo fudhattanii dhugaadha jireenya bara baraa qabdu. Firdii jala hin jirtanii, du'a jala hin jirtanii. Waaqayyo isin haa gargaaru. Warri amannes immoo namootatti dubbachuu akka dandeenyuuf gara boqonnaa kanaatti namoota waamuu akka dandeenyuuf isinittiin dubbadhaa. Waaqayyo sagalee isaatiin kana nutti dubbachuu barbaade ergaan guyyaa har'aatiif qabu kana fakkaata. Nagaatti naaf tura. Shalom.